Abonni keessa fi alaan warqeedhaan kan dibame jechuun waaqayyoo osoo hin jijjiiramin nama ta'e fakkaata. Kunis waaqummaa jijjiiramne ittiin. Nyaanni dhokate kan si keessa jiru leemmata warqeensidha. Nyaanni kunis nyaata samiirraa bu'ee addunyaa hundumaaf jireenya kennuudha. Yaa qulqulleettiin. Nyaanni cubbaa wajjin wareegamtoota hundumaa jina kanuudhaaf nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya akka nu dhiisuu fi hanga bara baraatti ameen. Yaa Abbaa keenya Samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirra akka ta'e. Kan nu guddina keenya irraa nuuf kenni. Yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis kan nuyi akka ni fakkoodifnu qorumsaatti nu galchini. Amarraa nu oolchi malee mootummaan kan kee jiru humnis galanis bara baraan ameen.